Daataa yookaan shabakhaa bilaash appilikeeshiniin kun dhiyeenya kana osuma hojjechaa jiru guyyaa lamaaf adda citee ture. Garuu amma seerfarii jijjiiratee ammaan tanaaf hojii isaa jalqabee jira. Hamma turu garuu hin beekamu. Dhiyeenya kana appilikeeshinii guyyaa lamaaf sadii eeguu ture ni qota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaan mubaarak isiniin jechaadha obboleeyyan tiyyaa warreen hin qabne itti fayyadama. Innis kaan amma irratti hojjechuu jiru zeene. Warreen garuu sawaa fi moobaayiliidhaa itti ilaaltan malee an isin geejjibu. Mee ni hojjetamu hin hojjetuu dura isin garsiiseetiin fiidiyoota kanatti isin garsiiseetiin achi booda fiidiyoota illee dheereessuu waan hin barbaanneef gabaabsa. Garuu immoo YouTube seennee ilaallee ni dalagamu hin dalagu anamma isa kanattiin hojjechaa jira. Qorraayyaa abbaa maccaati. Dalagee jira sagaleen isin irraa gad xiqqeesse malee. Okay, hojjechuu isaa agartanii jirtan obboleen tiyya kabajamoo garuu immoo mana YouTube buusentan gadaa orootiif maatii ta'uu hin dagatinaa chaanaalli isaatis kana warreen chaanaala kana bira dhuftan gadaa oroo simachuu hin dadhabinaa isiniin jechaadha. Mee ibduuba deeminee appilikeeshiniin kun akkami keessoon isaa kan jiru seerfariin inni jijjiirate maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Seerfariin inni jijjiirate hin jiru kanuma ni ergatanii. Bakkuma kana qofaa isa hogguu gabbuufattan kun gabbuufachuun akkuma dur jirutti ta'ee amma seerfarii kanuma jalaa kanaatu jijjiira hagubbaa kanaa jijjiirame. Hagubbaa kanaa mee irra dha'ee dhaamseen si garsiisa appilikeeshinii kana isaan inni ergitan bara 2013 hanqana wanni inni qabu bara 2013 kana. Bara 2013 kana ol ammoo hagubbaadhaa seerfarii gara gubbaa kanaatu dabalame. Duraan amma isa kana hanqa shaniitti hin qabu sadii kana dhaabbata. Amma hanqa shaniitti qaba waan ta'eef inni ammaan tan irra kaayatan kun afuraffaadhaa kana irra kaayatan ni dalaga asii gadi ni dalaga duraan asii ol ture waan ta'eef amma stop hogguun godhee irratti hidhee amma inni kun akka dalagaa jiru ni gartanii hogguu dura dhaamsinaan hin hojjetu. Mee inni kun seerfarii isaa yooma akka jijjiirate telegiraama isaa seennee haa ilaallu. Telegiraama isaa asiin chaanaala telegiraama isaa kana hogguu seentelanii ilaaltan ni argitan jeetii yaada. Akka isaan itti gadhiisan abdeeta eegatee booda seerfarii gara gubbaa akkasuma asirratti abdeeta akka godhachuu qabdan gara gubbaa irratti immoo afuraffaarra akkasitti kaayee jiru isin ammoo walumaa galattuu yooniif kun isin dide yooniif duraan qabdan isin dide akkanatti gabbuufadhaa jechuudha. Kanaafuu inni kunis ammaasuu bifa kanaan lakkoofsi asii kun guutuu 15 fi duwwaa lama ta'uudha qaba garuu yooniif ta'ullee baatee numa hojjeta. Maqaan isaa maali? Appilikeeshiniin kun kam warra jennuuf ammoo AF2L katee kana isa kana isuma kana daawwaloota godhatan yooniif duraanii qabaatan kan duraanii hidhanii haaratti gabbuuftan abdeet isiniif ta'a. Kanaafuu itti fayyadaman isinin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiidiyoo biraatiin hamboodha.